Asoosama Godaannisaa barreessaan Dhaabaa Wayyeessaa Kutaa isa jalqabaa. Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessanii fi haatewachaa guyyaa har'aas akka hogbarruu afaan Oromoo keessatti asoosamaa gara jalqabaa keessatti argamu keessaa hedduu kan jaallatamuu fi hedduun keessan kan dubbistan kaan immoo maqaa isaallee kan dhageessan Godaannisaa kan jedhamu akka lakkoofsa faranjootaatti bara 1992 maxxanfame gaazexeessaa yeroo ammaa sagalee Ameerikaa yookiin Voice of America namoo daandii jedhamuutiin kan barreeffame yeroo sanatti maqaan isaa Dhaabaa Wayyeessaa kan jedhamu kan nuuf katabee kutaa kutaatiin isiniif qabadheen dhiyaadhee jira. Asoosamni kun baay'ee ajaa'ibaa fi barreeffamoota haga ammaatti afaan Oromoo keessatti barreeffamaniin asoosamaa barreessaan kun barreessan haga yoonaatti hangafummaan filatamanii dubbifamuu isaaniirraan kan ka'e sammuu namoota hedduu keessatti qooqaa afaan Oromootiin barreeffamoota suusii namatti naqan jennee dubbachuun ni danda'ama. Hedduun keessan haga xumura qophii kanaatti akka na waliin turtan homaa shakkii tokko hin qabu. Laayikii fi sheer gochuun na waliin turaa jecha namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa fi asoosama nama barsiisanii bashannansiisan isiniif qabadhee waanan dhiyaadhuuf sabskraayib gochuun maatii keenya taatanii akka irratti hirmaattan affeerraa isiniif gochuun barbaada. Lachumaan gara asoosamaa Godaannisaatti. Asoosama Godaannisaa barreessaan Dhaabaa Wayyeessaa kutaa tokkoffaa. Lafti dhaloota koo Wallagga keessa magaalaa Biilaa jedhamtudha. Akkaataan ani itti guddadhe keessaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Abbaan koo waggaa 8 walakkaatti haadha kootti na dhiisee du'e. Yeroo sana obboleettiin koo kuulaniin ijoollee waggaa 6 turte. Akka yeroon gadda isaa xumureen haati koo hiriyaa dhiiraa qabatte maanni haaloo balaay dargaggummaa isaatti hojii barbaacha maarra beeteedhaa gimbii dhufe buna funaanaas waggaa hedduu taa'e. Erga horii harkatti qabateen booda dura Biilaa booddee magaalaa Najjoo jiraate. Erga Najjootti galees Biilaadhaa nama baay'ee waan beekuuf ni marmaara ture. Yeroo sana egaa kan inni haadha koo maallaqaan gowwoomseetti hiiqe. Kun garuu jarreen fira abbaa koo hunda rifachiise. Gorsanii dhiisisuuf jennaan isaan dhaga'uu didde. Booddee yeroo firri hundumtuu mana ishee lagatu anaaf kuulanii gattee maannaaloo wajjin Najjootti badde. Otuu fira isheen eeyyamsiisiin seera aadaa diigde. Achiis ijoollee deessee fi waggaa 12 akkuma ta'ettuu wajjin jiraatanii. Booda keessa mannaaloon yoo horiin harkatti baay'atu dhugee machaa'uu jalqabe. Haadha koo wajjin wal gooluunis ni eegale. Anii fi obboleettiin koo waggaa 10f mana wasiila keenyaa wajjin jiraanne. Booda isheen haadha manaa wasiila keenyaa wajjin walii galuu dadhabdee haadha keenya bira Najjo deemte. Yeroo xinnoo turee mannaaloon yeroo machaa'ee dhufu ishees haadha koos walitti arrabsuu walitti rukutuu walittis dhiituu jalqabe. Haati koo duraan otuu waan hundumaa gadi fageessitee yaadiin firoota ishee fi firoota abbaa koorraa sababa citteetti galteef rakkoo isheellee dubbachuu qaanfattee ofumaa obsite. Akkanattis yeroon osoo fuulduratti dhiibamuu gaaf tokkos akkas taate. Haati koo namoota ollaa wajjin du'a gahii baadiyyaa deemtee bulte. Maannaaloon qunduftii isaatti fe'amee bitintiraa dhiyaa keessa sa'aatii 7tti mana gahe. Ijoolleen martuus yogguu sana rafaniiru. Kuulanii qofatu irbaata kennuufiif jedhee jilba isheetti gombifamee mugaa isa eegaa ture. Balbala rukute ni banteef. Innis gola irbaataatti darbee taa'e. Bishaan harkaa kennuufiif yogguusa bira deemtu irbaata dhiyaateef na wajjin nyaatta malee jennaan isa bira gadi teesse. Hamma afuurri ishee citutti afaan kaayaadhaan ukkaamse. Saalfattees hanga irbaanni ka'utti obsite. Irbaatas fuutee yeroo bishaan harkaa fiddee dhuftu harka isaa dhiqatee harka ishee qabate. Waan saas bitaatti galee jennaan
jennaan yoo isheen gadhiifachuuf harkifattu takkaa butee of cinaa dop godhe. Yommuu inni afaansaa isa akkasii cooqunduftii lafa sochoosu sanaan afaan isheetti qadaadu asiif achi wixxifattee hamma sagalee ishee danda'u iyya keessaa fuute. Waan ta'es mar'immaan ishee keessaa galagalee afaan isheetti guutee jennaan uffata isaa irratti gadhiifte. Fuula isaattis tuftee otuma wal'aansoo wal qabanii ammas caraante. Iyyi ishee fi iyyi haadha ishee kun duraan waan gurra hundumaa dhukkubseef amala isaaniiti jechuun kan itti birmate tokkolleen arganne. Ijoolleen xixinnoon rafanillee yookaan nu ajjeesa jechuudhaan sodaatanii bakka ciisanitti riphani. Kuulaniin osoo faltuu harkaa futtaafattee yoo isheen gara fuulduraatti utaaltu miilla ishee qabee jennaan takaalamtee fuula isheen lafatti rukutamte. Yoo achi kaatee tuftu ilkaan ishee fuulduraa tokko dhiigaan maramee lafa bu'e. Mannaaloon osoo kanallee argeen jedhiin ol baatee sireerra ishee buuse. Kanaan booddees fedhiisaa dhugaatiin ho'e qabbaneesse. Abbaa ormaa ta'uusaa qofa osoo hin taane bineensa seera namummaa gadhiise ta'uusaas mirkaneesse. Guyyaa xaanus haati koo manatti deebitee otuu isheen gad hin taa'iin waan ta'e hundumaa ijoolleen wal harkaa fuudhaniitti mani. Yeroo sanatti mannaaloon mana hin jiru ture. Silaa gurri dhagahuun diduutii akka mukaa gogdee dhaggeeffatte. Tarkaanfii isheen fudhachuu dandeessu mataa ishee irratti qofaa waan ta'eef gaafuma sana karaa boroo baatee wadaroodhaan mukatti of rarraaftuu namoonni arganii iyyanii irraa kutanii. Guyyaa sanas lubbuun ishee osoo hin bahin hafe. Oduun raajii isaa garuu akkas raadiyoodhaan qilleensarra oolee al tokkotti biyya guute. Warri abbaa koos yeroo dhagahanii waan godhaniif waan ta'an dhabanii. Mannaaloo ajjeesuuf yoo isaan halkan gaadanii dhaqanii inni immoo isaan dursee horii hamma argame sassaabbatee isa hafe immoo gatee biyya gadhiisee bade. Silaas erga gaafa sanaatii mana galee rafeen beeku ture. Gaafa sanaa jalqabees haati koo ijoollee 4 qabattee gargaarsa malee maasii keessatti hafte. Okkotee sooftees ibiddatti waadamtee araqee baasuudhaan ijoollee sana guddisuun dirqama ishee ta'e. Anis waan hin godhu gatiin dhabeef halkanii fi guyyaa otuu keessi koo waxalamuu calliseen obse. Gargaarsa firoota abbaa kootiin jabinaan barnoota koo xumuradhee yuunivarsiitii qotisaa Harammayyaatti ramadamuu kooti kan ganda sanaa na baase. Kutaa lammaffaan itti fufaaf barreessaan Dhaabaa Wayyeessaa Asoosama Godaannisaa. Hangasitti laayikii fi sheer gochuun nu waliin tura. Nagaatti.